sagalee irbuuti. Kun qophii sagalee irbuuti. Kun qophii sagalee irbuuti. Kun qophii sagalee irbuuti. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu? Kun qophii sagalee irbuuti. Qophii sagalee irbuu har'aa qabannee dhiyaanneerraa hanga xumuraatti nu faana tura. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kaleessarraa kaafnee akkuma isin beeksifnee gaaffii fi deebii ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa fi zoonii kibbaa kan ta'an Jaal Marroo fi Jaal Gammachuu waliin gaaffii fi deebii gabaabduu gaggeessine qindeeffannee istuudiyoo seennee jirraa. Guutummaan qophii keenyas isuma tahaa itti dhiyaadha. Egaa lamaan keessanuu ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Jaal Marroo, zoonii kibbaa Jaal Gammachuu guddaan isin galateeffadhaa. Gaaffiif deebiin koo hagas maraa yeroo dhiphuu kana keessatti yeroo kan isin jalaa fudhatu miti. Waanuma gaggabaabaa irratti waliin haasofnaa. Jalqaba sochii jiruu akka waliigalaatti mee Jaal Marroon naa ibsaa. Ayyee fayyaa ta'ii sagaleen irbuu fayyaa ta'aa wanti addaa hin jiru haalli keessa jirru kanuman kanaan dura dubbachaas ture beekamaama naannoorraa naannootti kaabaa kibba bahaa dhiyaa giddu galeessa bakka hundumaarraa bakka sochii waraana bilisummaa Oromoo jiru hundaatti qabsoottidha jirama. Akkasumas uummanni Oromoo biyya keessa jirus alaas inni keessa golee Oromiyaa hundaa inni ala jirus immoo biyyoota keessa jiraatu hundumaarraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan miilanaa kana gara xumuraatti geeffachuu fi waan qabu hundaan qabsoo bira dhaabbataadha jira. Haaluma kanaan immoo wal qabatee mootummaan gabroonfataan abbaa irree ijibbaata waan kanaa isa xumuraa egaa namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabata jedhan sana gochaadha jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kana qolachuu qofaa miti gara goolabuutti adeemuutti karoora baafatee socho'uu galmaan gahuutti adeemaa jira. Uummanni Oromoos isa kana keessatti hirmaannaa godhuun qixa waraanaa fi sanaa olillee yoo ta'e malee sanaa gadi miti wareegama ulfaataa kafalaa jira. Akkuma atuu quba qabdu yeroo adda addaa gabaastan
hidhaan ajjechaan dararamni hedduun irra gahaa jira. Sanaaf jilbeeffachuu fi duuba ilaaluun sadarkaa irra darbame irra jira. Uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos haalli amma biyya keessa itti jirru kana fakkaata gabaabumatti. Jaalmarroo guddaan si galateeffadhaa. Amma gaaffiin koo inni itti aanu guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bara 2020 yeroo amajjii tokko kabajuuf jennetti jala bultii isaarratti gaaffiif deebii ajajoota akkasuma waraana bilisummaa zoonii dhihaa fi kibbaa waliin gaggeesseera. Achirratti dhaamsa dhaammattantu ture. Dhaamsi kun ammoo uummanni Oromoo deeggarsa gama hundaa akka isiniif godhudha. Deeggarsa kanas karaa Woboo Task Force kan jedhamu gargaarsa keessan akka nu geessiftan jettanii gaafattanii turtanii. Dhaamsi keessan kun uummata Oromoo biraa isin ga'uu fi dhiisuu har'a isinirraa dhaggeeffachuu barbaanna. Kanaaf Task Force'n baatilee 3 kanaa uummata Oromoo biraa deeggarsa isiniif taasifame akkasumas Task Force isin dhaabbattan kun hojii akkamii hojjechaa jiru mee lamaan keessanuu dabareedhaan naa deebisa. Ayyaana Oromoo irratti jedhame sana akkasuma Task Force'n kan jira eegalee gaaffii sirnafaa irratti barbaadee eegalee eegatti haga ammaatti waraana bilisummaa Oromoodha kennisaa jira. Yeroo haala hamaa rakkoo baay'ee ulfaataa ture gaaffii sirnafaa keessatti tarkaanfii Woboo dandamachiisuudhaaf kanneen dhaabee Task Force Woboodhaa kun hidhamee yeroo sana ministeera dhaabbatee eegatti achitti yeroo adda addaatti waan danda'een haga danda'een gargaarsa argamu walitti qabee sirreetti waraanaan dhaqqabsiisaa jira. Haga tokko rakkoo xiqqaalee irraa sharafee akka haala san keessaa dandamanuuf taasise galata guddaa qaba. Task Force'n humna waamicha yeroo birmannaa hadhooftuu barbaanne keessatti uummata Oromoo biyya alaa jiraatu namni akka danda'ee fi karaa isatti fakkaateen waan qabuuni yeroo itti nu bira dhaabbate yeroo hamtuu keessa warra waamicha keenyaa fi owwaannaa jalqabaa taasisedha. Task Force'n kuni humnas dandeettis waa hunda bal'ifatee bakka kabar gochuu danda'u hundumaarra sosso'ee waan silaa waraana bilisummaa Oromoo qaqqabuu malu jedhame uummati kenne dhibbaan dhibbatti osoo irraa hin sharafiini kallattumaan gara waraana bilisummaa Oromootti dhaqqabsiisaa ture, dhaqqabsiisaas jira. Fuuldurattis daran jabaatee itti fufa ka jedhu amantaa irraa qabna. Kanaafiyyuu waamicha yeroo sana goone humnaa olidha nu owwaate uummanni. Kanaafi galata qaba. Galanni isaa immoo nu biraa miti. Bilisummaa sabni Oromoo dacheen Oromiyaa qaanii gabrummaa keessa jiru keessaa baanee arginu walumaanuu yoo abbaan gahee arge yoo hin geenyes ilmaan keenyaaf darbu isa kana galanni warra kana hundaa ammoo fayyaa ta'aa jechuullee nan barbaada carraa kanaan. Jirra woboon jirra abdiin boruu jirra zooniin lixaa zooniin baa zooniin kabaa zooniin kibbaa gidduu gallii jirra woboon jirra abdiin boruu abdiin guyyaa. Ammas lamaan keessaniifuu gaaffii ani isiniif dhiyeessu gaaffima kanaan dura isinii dhiyeessee ammatti hin dubbannu garuu yoo dubbiin kun hammaatee ifa baasuuf jirraa kan jettan tokko yeroo ammaa ammoo haalaan odeeffamaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa ol aanaa qabaayii kan jedhu addatti biyya alaa kanatti ajajaa ol aanaa jettanii kan ijaarrattan jiraayii kan jedhu yeroo isin gaafannee turre
ammaaf irra dabarraa namoonni akkasittiin deeman irraan dhaabbadhaa jettaniittu ajajni ol aanaa woboo kan jedhamu jira lamaan keessaniifu. Haalli akkanaa kun egaa waan dhaabbatu miti hin dhaabbatus hanga qabsoon jiru warri qabsoorraan dahatee jireenya dhuunfaa mataa ofii hegeree ofii cubbuu xurii dhiigaa fi lafeerra dhaabbatee jireenya ofii tolfatu inuma jiraata. Ammas irra deebi'ee wanni jechuu barbaadu waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa kaleessa dalagamaa ture sanaan dalagaa hin jiru. Adeemsa hojii isaa sirna ittiin waa dalaguu isaa hundumaa jijjiireetu jira. Akkuma kanaan dura hime taaksifoorsii qabnaa. Taaksifooorsiin kun hanga hammatee fi namoota isa jalatti bakka adda addaarraa sossoosuutti jira. Taaksifoorsii kana jalatti kan hin hammatamiin ammoo namoota bakka adda addaarra jiranii ofii quunnamni akkaataatti dalagsiisaa jirrutu jira. Kan kanaan alatti garuu yeroo adda addaa yoo ani ta'e malee ani godhe malee cabeen argamaa nan du'aa warri jedhan jiru. Waggaa 40 hedduu qabsoo gaggeeffame keessatti jireenya dhuunfaa tolfachuun ittiin kan jiraate har'a sanaan alatti hojii biraa namni hin qabne duwwaarraa ka'ee waa hojjetatee of jiraachisuu hin dandeenye ammallee kana dalaguu barbaadu jira. Suni yoomiyyuu hin mijatuu fi hin ta'ulleeti. Isa kana uummanni Oromoo biyya alaa keessa jiru quunnamtii karaa waraana bilisummaa Oromoo dubbiin buusii waan adda addaa ijaarmee adda addaa gama waraanaa irraa hin mirkanoofne kamuu fudhatama akka hin qabne quba qabaachuudha qaban namni. An kanarraa hafe waraanni bilisummaa Oromoo akka qabeenya dhuunfaa nam tokkoofaatti warra ilaalutu jira jechuudha. Waraanni kun yeroo dheeraa fi akka lolatee hin injifanne akka immoo lafarraa hin banne warra taasisaa turetu jira. Warri kun ammallee inuma jiru jechuudha. Warra akkasii kanatu qabsoo kana qabsoo daldalaa godhatuu barbaada waan ta'eef sun yoomuu milkaa'uu hin danda'u. Warri akkasii immoo yoomuu dhaabbachuu hin danda'an bolullee inuma jiraatu. Kana kan dhaabuu danda'u uummata shakkiin socho'uu danda'u isa kaleessa ittiin namni daldala tolfate sana irraati addatti waan mirkaneeffate qofa irratti waa gochuu qabu. Uummata akkasii yoo qabaanne warri suni hongee keessa nama jiraatudha ta'u homaa tokko milkaa'uu hin danda'a waan ta'eef akkasitti hongeessuutu nurra jiraata irraa ka'afe namoonni kun ni dhaabbatu jechuu hin danda'amu. Ajajni ol aanaa waraana bilisummaa Oromoo dirreedha jira. Dirree yennaan siin jedhu dirree qabsoo waraana waliin. Gama kamiin iyyuu namni oofishaalii waraana bilisummaa Oromoo bakka haa bu'u jedhamee ifatti ibsamee diida jiru tokko iyyuu hin jiru. Haa jiru hojii hojjetaa jiru hojiitti kenname hojjetu quunnamtii keessaa waliin qabnu wal quba qabaannarraa kaafee ifatti ba'ee ani ajajaa waraana bilisummaa Oromooti jedhu hin qabnus hin jiraatus. Wanti hundumtuu akka kaleessaa miti jijjiirameera inni hin jedhu isa kanaafi. Namoonni immoo garuu hara nagaa gallee qabsoo gaggeessuun hin danda'amu. Umurii keenya qabsoo keessatti immoo gumneerra ammallee immoo daandiin waraanni qabate sirriidha ni hordofna itti amannaa ni gargaarraa jedhan ammoo garuu humna hin qabne dirree hin jiraanne wal quba qabeenyaan hojii hojjennutu jira. Hanga danda'anii fi waan danda'an irratti qabsoo lubbuu itti wareeguuf kennan sana hanga lubbuun keessa jirtu bira dhaabbanna warra jedhetu jira. Isaan kana quba qabeenyaa waliin hojjenna. Hansaan irraa ka hafe wanni tokkolleen akkasitti bakka buufatame eenyuyyuu jechuu diidaanan tokkoyyuu hin qabnu. Ka qabnu ammoo ka ibsamutu hin jiru. Akkasittiin namni yoo quba qabaate bareedaadha. Burjaajiin gama kanaan dhufu oduuma ta'ee haa odeeffamu malee waan waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'u miti. Hoogganni dirree jira jechuudha. Hoogganni dirree jiru qaamni asii waliin hariiroo qabnu ammatti hin jiru jechuudha. Dirreetti waan argamuu hin dandeenyeef amma waraanni qaamni hoogganaa olaanaa kan dirreetti hoogganamee jira hoogganaa kennuu jira jechuudha. Qaamonni kaleessa tarkaanfii bilisummaa Oromoo hooggananii bakanii naqaman dirreetti argamu waan dadhabaniif
qaama kanammoo akkamitti yeroo ammaa haala dhiibbaan keessatti waboo jabeessuu danda'an qooda akka isaan kennaniif qaama hooggana dhibee jiru kana hinnamanii waan dandeettii isaanii akka raawwatan haala qaamii daldalaa olaanaa waboo dirree jiru waliin quunnamtii akka dubbatan darbuun biraatti. Kanaaf qaamii hooggana biyya alaa waboo hoogganu hin jiru. Fagoodhaa waboo hoogganu hin danda'amtu. Haala jiru hojii guddaan fi rakkoolee jiru qaamuma dirree jiru beekaa waan taateef qaamuma dirree jiru hooggansa kennaa jiraa jechuudha. Qaamni uummati keenyas kan hubate hooggansa dirree akka jirutti waan gochuu qabuu fi dandeettii qabu qixaan waboo bira dhaabbachuudhaaf qaama hooggana dirree jiru kan namuu waliin qindeeffachuu danda'a jechuudha. Tiraansipoortiin alatti namoonni tokko gargaarsa dhuunfaatti jedhanii sababa adda addaatiif jedhanii ni jiru. Kanaan alatti qaamii hanga ammaatti taasisa lafarra kaasee hanga ammaatti qaamuma tiraansipoortii waboo malee kan biyyaa qabee jiru jechuudha. Deetii qaba fi amanamummaa saba keenyaa dhiigaan baafan firaafis dinaafis kanadha. Jajjabeen waboo jajjabeen waboo dandeettii qabnu ofitti amanamummaa saba keenyaa dhiigaan baafan firaafis dinaafis kanadha. Jajjabeen waboo jajjabeen waboo. Guddaan isin galateeffadha lamaan keessanuu. Gaaffiin koo itti aanu deeggarsi karaa maallaqaatii karaa ogummaas ta'uu danda'a. Waboo waliin dhaabbachuun qaamaa qalbiin lubbuu kennuudhaaf kan isin waliin dhaabbatu keessattuu yeroo ammaa qeerroodha. Qeerroo fi qarree akkasumas ummati Oromoo qooda fudhannaansaa maal fakkaata? Qeerroo bilisummaa Oromoodha. Gariin isaa dirreetti waboo waliin falmaa godhaa jira. Warreen gadafan ammoo of ijaaranii gaaffii kana jabeessuudhaan waboo waliin haala amma uummata keenyarra gahaa jiru kana gaaffisiidhaan akkasumas mootummaa kana humnaan deemu kana qabxii gara galii keenya isa ganamaatitti tarkaanfachiisuudhaaf mootummaa kana bulchisiisne karaa hamaa irra deemaa jiru kana keessaa haasne yoo danda'ame dhiibnee furmaata akka godhamu barbaadu. Qaxxaluun ammoo darba mootummaa afaan qabeetiin deemu kana qabxinee galii keenya isa ganamaa dhaqqabsiisuudhaaf har'a gahaa amma jiru kana irratti dirqama badii fi kan yerooti. Kanaafuu bakka jiranii wal gurmeessuudhaan qooda kennuu malan kennuu akkuma kaleessa waboo waliin jiranii wareegameetti baataa jiran ammas akkuma qeerroo kaleessatti cabsanii wareegama jiru baasanii haala amma uummata keenya irratti deemaa jiru kana dhaabsisuudhaan galii isaa akka dhaqqabu beeksisuu qabna. Kanaafiyyuu qeerroon jabaatee akkuma kaleessa boloyyeen isaatitti akkas dirqama isarraa jiru kana ta'uu qaba. Waboodhaanis walitti hidhatee yeroo gabaabaa keessatti akkaataa waan kun gochaan amma mootummaan kun godhaa jiru kun Oromoo irraa dhaabbatuu fi galii kaleessatti hin dhaqqabne jabaatanii akka turan dhaammataa. Ayyee dhaloonni har'aa kun egaa waan irraa ibsitu tokko iyyuu hin qabdu. Burjaajiin kanaan jira ture gaabbii hedduu keessa nu galchee sana keessaa namuu bahee kallattii amma qabatee jiru fuulduratti ilaaluu kaayyoo yookaan manii kaleessa qiyyaafatee ture irraa dhaabbatetti adeemuu yerootti jalqabe waan ta'eef qeerroo fi qarreen walumaa galaa deemsa jiruu fi jireenya umurii kamuu keessaa sabni jiru Oromoon daandii qajeelaa qabatee jira waan ta'eef fuuldurri keenyi balaasaa qabaatu abdiin isaa jiraatu hunduu wal takkaa wal faana adeemuutti jira. Isuma kanattis immoo hojjetamuutti ka jiru. Kanarratti Oromoon bakka jiru hundumaarraa gurri isaa waa caqasuudha qaba. Dachee Oromiyaa keessatti duumessa samiirraa ulfaateerutu jira. Duumessi kun waatiifuu jalqabeera. Wanni waatiifu kun immoo gungumee dheekkamee ni rooba. Sun immoo waa magarsa.
akkasitti ka Oromoon har'a waa abdiin eegaa jiru. Kanuma wanni jirusi kan hin jedhus Oromoon bakka jiru hundumaarraa qaanii gabrummaa baraa hedduu isarra turte addunyaa kanarraa hiriyyaa hin qabne keessa falmatee wal baasuudha qaba. Egaa gaaffiif deebii qophii sagalee irbuurraa isiniif dhiyeessee irra jireessa isaa sochii waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuu baatus yeroo adda addaa haalli ibsamaa jiru wal fakkaataa waan ta'eef isarratti hin xiyyeeffanne burjaajii adda addaa uummata keenya addatti biyya alaatti uumamaa jiru kana dhaabuudhaa fi har'a qophiin keenya irra jireessa isaa irratti fuulleeffatee kan dhiyaate gara fuulduraatti ammoo sochii waraana bilisummaa Oromoo viidiyoodhaan deeggaramuu fi akkasumas gaaffii fi deebii adda addaa haga miseensa waraana bilisummaa Oromootti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Dhumarratti kan jennu ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo zoonii dhihaarraa, Jaal Gammachuu zoonii kibbaarraa gaaffiif deebii waliin gaggeessine xumuruudhaaf dhaamsa qaban akka dhiyeeffataniif carraan isaaniif kenna. Egaa taasifootti hojii kaleessabee jalaqaa guddaadha. Ammas jabaatee itti fufuu qaba. Qaamota kanaan alatti jiranitti qaama sirree jiru namuudhaan qooda olaanaa ammaan tanaa uummata keenyaanarraa huboo jabeessuudhaaf eegamu kana akka ba'anii dhaammataa. Ayyeegaa xumuradhee atis fayyaa ta'ii wanni na hafuu guddoon hin jiru uummanni bakka jiru hundumaa waa caqasuu jiru sana galmaan gahuu irratti qophii haa taasisu. Kallattii hundumaanuu impaayera Itoophiyaa kana keessatti humni hidhate hedduutu jira. Ka daguu qabu saba Oromooti. Sabni Oromoo daguu qabu kanammoo karaa waraana bilisummaa Oromoo hir'uunsaa guutameera. Hir'uunsaa kanammoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuni hir'uu qabu sana guuttatee humna isa barbaachisa. Humni sun immoo ammatti kan lafa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo gaachana isaa jabeeffatee qabatee fuulduratti socho'uu qaba sabni Oromoo kan jedhuni dhaamsa dabarfadhaa. Akka miidiyaatti isinis fayyaa ta'a. Ayyee fayyaa ta'a ibboo. Ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Jaal Marroo, zoonii kibbaa Jaal Gammachuu maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaan galateeffadhaa. Barri kun bara injifannoo isiniif haa ta'u jennaa. Nutis akka miidiyaatti addatti warri ala jirru kun haga dandeenyetti sochii waraana bilisummaa Oromoo gurra uummataaf addunyaadhaan gahuudhaaf yeroo kamirreeyyuu caalaa qophiitti jirra. Egaa dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti qophiin sagalee irbuu har'aaf qindeeffanne kanuma haga xumuraatti nu faana turuu keessaniif isin galateeffannaa. Kun qophii sagalee irbuuti. Waboon gaachana uummata Oromooti. Waboon gaachana Oromooti. Oromoo leencaa kormaa kanamaa tunaa mormaa taatutaa mataa diimaa warri keenya qotanii warra qotetu beeka. Taatutaa mataa diimaa warri keenya qotanii warra qotetu beeka. Gadhee karaa fincaanii warri keenya daldalii warra daldatu beeka. Inni gilaashii tumee ajoollee inni gilaashii tumee dheeraa moo gabaabaadhaa inni tumee gurguree beekamoo laalanaa. Irree saroo midhaanee qeerree saroo midhaanee sareen gurree seetii ilma namaa rakkatee gadheen dhedeessa seetii. Gachani gaaree qabnee ajoollee gachani gaaree qabnee gungoodha malee marree.
ofii isaatiin taane ilmi abbaatiin baane kan ofii isaatiin taane kan qomoo isaan gargaarre kan lammiif hin dhaabanne baadha malee maarre tokko noolu baranaa ijoollee tokko noolu baranaa yookaan bu'aa koontaati yookaan du'a gooftaati yookaan boora yaabbannaa yookaan